قبية يوكي غنران نانو أدات الرا رجلو خنون دبا وامچا كيرو في كرين إسني غوتي كبجن عبدو أرقبني خيان أسيت والأرقيني أبا كيروتي ولين كتابة غيني بفجونا أنها نفوني سنينجا كبجموتا أوروموتا بيتنا كيرو في كرين أكاسمو بليس خينيا كالي بينو sacrifice wanda nugode arrasi arkame wani ni dufen hunda dini wanju khana gurra zani chalaw gone akana guddatani duftani agarsiisu daf wani sin fees hunda leef dura baftani haniyan jattani oblees khaysanif kannu kitaba oblees khaynya nufide inni nu kitaba yebisu akka waluma jumlati fudannu galata wajin gafi gurgudda akka hawasa yuketti singafanna Itanse, Excellency, ladies and gentlemen, distinguished and guests, allow me to extend a warm welcoming to the Jawar Muhammad, the leader, spiritual leader of founder Muhammad. Welcome again. I think you can see the excitement with your people. They deserve you to welcome you here with kind, passion, and love. And welcome again. We are here. We are very excited and very happy having you here. Yes, you have been in critical movement last 5 years. Indeed, you pay for your people. Indeed, you deserve. I need you to help. Your Excellency, vote. Take this opportunity. Come you. Attitude. Kenani hamile tani ummata fi mbeyne gafa aman gafa am namal da goda akkasuma akka kabajaan irraa badhaasa isaanii naa fuudhan amileen hin jiru. Amilee dubartoota jalqaba dubartoonni waan hunda waan taateef. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa nuti gumaacha hedduullee hin qabnu guyyaa muraasa keessatti dubartoota sikkooman dooti nama muraasa waliin buufne obboleessa keenya kitaaba osoo hin ta'in isa bitachuuf akkasitti Hamilee naataa fi gumaata qabannee dhufnee gara obboleessa keenyatti dabarsina jedhaniin.
argiteef badhaasa isaanii badhaasa keessan badhaasa isaanii maal isaan fakkaatu waliin argina dhaamsa qabnaa dubartii akkasii koomandootitti dhaamsa dubartoonni dhaabatanii yaa Jawaar keenya si jaalannaa si dhabuu hin barbaannu nullee bulchuu baattu ilmaan teenna silaaltee guddachuu jirti qeerroon silaaltee guddachuu jirti biyya nu jalaan deebiin Afrikaa nu jalaan deebiin nu jiraadhu isiniin jettu dubartii si koomandoo dhaamsa isaaniitis ni gaheera. Tooma bakka keessaniin na deebi'a keessumaa yaalleen dhaamsa isaanii dhageessanii hedduu si jaalannaa yoo nullee bulchuu abdii ilmaan keenyatti atini wanni nu sirraa barbaannu Afrikatti nurraan deebina maal mirkaneessina kuni gaafii nu hundaati gaafii namoota hundaati hedduu galatoomaa kanatti aansee gaggabaabsinee yeroo waan deemeef qilleensi illee hamaa waan ta'eef gara walgahii sagantaa itti aanutti barraam Anawar obboleessi keenya tokko walaloo qabatee waan jiruuf daqiiqaa 5 walaloo isaa dhageeffannee gara kitaabatti seennaa Anawar gara waltajjiin dhiyaatu. Nafi Amile Dursee hayyuu keenya kabajamaa fi abbaa qeerroof qarree baga guyyaa kitaaba hin gaabbu UK nu biratti argamtanii galatoomaa isiniin jennaa baga nagaan nuun dhuftan. Walaloo kiyya mata dureen bariiso jetti. Bariiso ammoo jawwee. Goota xiiqii hamtuu keessatti dhalate. Jabaa jabaan dhalchee sirnaan guddifate. Leenca roorroo jabduu fuuldura dhaabbatee shira waggaa meeqaa gootummaan kukute. Hayyuu firaaf lammiin boriif eebbifate. Hayyicha Afrikaa korma sabni bal'aan of dura aanfate. Hambaa dhiirran kalee kan waaqoo guutuu fakkaate. Leenca waadaa taaddee birruu jabeeffate. Yaa gooticha kaayoo jaarraa abbaa gadaatii fi alamuu qixxeessaa osoo irraa hin dabsin guuti. Yaa obsaa icciitii Haaji Aadam Saaddoo nu hunda abbaadhate. Gameessa gamnummaa oliqaa goonfate. Jabaa elemoo qilxuu bakka ofii buusuudhaan dhalootaaf kennate. Gamna dhaamsa hayyuu onnetti qabate. Tokkicha akka kumaa ka hundi jaallate. Mi'aawaa sagaleen isaa damma caala. Xiinxalaa dhugaa isa xiqqaaf guddaan hundi irratti walii galte. Morkataa waan waaqa ofii abdate. Nama tokkoo miti ati miliyoona 60 yeroo tokko uumamte. Abbe Juwaar Muhammad baga nuuf dhalatte. Abbe Juwaar Muhammad baga nuuf dhalatte. Namaa fi bineensaa dachituu dubbatee dhagaa fi muktilleen jaalalatee himtee waa'ee gootummaa kee diina dhukkubsitee waan ati hin qabne sirratti tuuluudhaaf tulluu qochisiistee taatus homaa miti diddiigamaa bultii shirri cubbuun tuultee hoogganaan koosuma ka ummanni jaallate shirri warra dabaa hin cabsu hamileete Maandeellaa Oromoo yaa kabilisummaa saba isaatiif jecha jiruu ofii dagatee caayan odaa shanii bariisoo siin jettee walaabuu fi walloo wallaggas awwaattee murtiin gadaa shanii qumbii siif kennitee karrayyuu fi booranni kormaasii eebbiftee arsii iluu fi jimmattis bokkuun si filattee maccaa fi tuulamaa afran qalloo ituu fi humbannaan urgaa isiin jettee gujii fi baalettis baallinsiif kennamtee arrabni kee xiyyaa ijite ammoo biiftuu haa taatu hangaatee kuftee haa qurxamtu mogoleen cubbuudhaa tasitti qajeeltee cinaachatti cabdee ciistus haa rarraatu tan ofii haa dhabdu dharti sitti aggaamtu si haa darbu waaqni si haa darbu gurmuu haqa malee afaanin sidduultu yaa bariisoo sabaaf jecha roorrifamee yaa qeerrensa gogaa ofiitiif jibbamee kutataa nuuf jedhee waamee kadhandhamee goota sodaa hin beeyne leenca haqaaf falmee cubbuun si marsitu ofiif wal haa nyaattu sammuun hawwii nyaaphaa bubbeen haa fudhattu tuutni karaa dharaa irratti wal waamtu albee ofii qaratte murtee wal haa nyaattu ilmaaf ilmoo ofii irraa dukkanii hin baanetti waaqni si haa darbu yaa bariisoo kiyyaa dhugaantee haa baatu akkuma ati sabaaf jecha ciinqamtee dhamaatu mootiin abbaan haqaa teetis haa dubbatu lallaba kee waaqni dafee haa awwaatu gufuu fi gufullaan si dura haa kaatu mi'aawaa sagalee tantee hundi haa jaallatu mi'aawaa sagalee tantee hundi haa jaallatu. Namaa fi bineensaa dachituu dubbatee dhagaa fi muktilleen jaalalatee himtee waa'ee gootummaa kee diina dhukkubsitee waan ati hin qabne sirratti tuuluudhaaf tulluu qochisiistee
yaa bariisoo sabaaf jecha roorrifame yaa qeerransa gogaa ofiitiif jibbamee kutataa nuuf jedhee waamee kadhandhame goota sodaa hin beekne leenca haqaaf falme cubbuu si marsitu ofiif wal haa nyaatu sammuu warra nyaaphaa ofii wal haa nyaattu yaa bariisoo kiyyaa dhugaan tee haa baatu akkuma ati sabaaf jecha ciinqamtee dhamaatu mootiin abbaa haqaa teettis haa dubbatu yaa bariisoo kiyyaa bariin tee haa taatu bariin tee haa taatu biiftuun dhugaa waaqaa ammoo siif haa baatu gooftan samii torbaa si bira haa dhaabbatu dachii fi samittis dhugaan tee iyyitee cubbuu haa buqqistu murtoof umarii diina kee umurii guutuu si harka haa bultu waaqni sinuuf kennu dhugaa inni haa awwaatu sagalee tee eegaa hundinuu dharra'ee kolfaa fi tapha kee gootummaa onnee teessan addunyatu dharra'ee gadaatan tee eegaa sabni si dharra'ee bariitu dhiyaate bariisollee simi irreete haa cimsu ayyaanni oromummaa dirree soof marii walaabus dubbattee murtiin odaa roobaa bariiso siin jettee hayyuun odaa nabee bultuumis awwaattee bulluq bisilittis hayyuu walii galtee waaqni akkasii tumsu irbuun dhugaa taate diinnis haa dhaga'u akka sagaleen jawwee ta afrikaanotaa keessaa sirritti ol kaate arjumma waaqatiin oromoon si argate bariisoo kiyya hooyaa ka gadaan bulchuu ayyaana keessabaaf haa ta'u gammachuu ayyaanni keessabaaf haa ta'u gammachuu akka nuuf bariitee oromoon ililchu galata tummaa onnee teessanii himee isin abdii ija ummataati bu'uura waa maraa abdii Resa Nasrati ardaa doomirra fayyadamu ana akka sagalee taanu siniin jedha ummanni sun cunqursaa hamaa kana waliin rakka ana gobba gandarira sagalee haa taanu waliin galatooma hedduu galatoome amilee obboleessa kenna kanatti aansuudhaan sagantaa caalbaasii fi namoonni nuuf dhiyaatan Abdullaziz gara waltajjiitti Abdullahi hamileedhaan caalbaasii kitaaba hin gaabbuu namni nu dhiyeessu Abdullaziz fi Abdullahi gara waltajjiitti. hamileen hin jiru kami kaana hamileetu hin jiru. Kunim dalag ana chofe. Green on
Ayya galatooma kitaabni sadarkaa sadiin jira. Tokkoffaa caalbaasii dhiyeessinaa. Lammaffaa ammoo nami saayinii obbo Jowaar barbaadu. Dura bu'aa namtanii paawundii dhibbaan saayinii irratti isinii kaa'e. Saayinii irratti isinii kaa'anii fudhattanii sadarkaan sadaffaan paawundii 40. Sadarkaa sadeen kanaan itti deemna akka duraa jalqabnu caalbaasii. Caalbaasii ammoo koree warra caalbaasii gaggeessuufaan dabarsinee jirra. Amma caalbaasii ta'initti fuftii galatooma. Amma sagantaa caalbaasiitti akkasuma kitaaba gara waltajjiitti affeerra. Namoonni caalbaasii gaggeessan affeeramanii kitaabaafillee amalee nuu kennaa kitaabni gara waltajjii. Hundi keessanuu qophooytan na fakkaata. Kitaabni akka sadarkaa tokkoffaatitti itti deemna jennu kun yoo dhiyaate warroonni akkasuma caalbaasiidhaaf qophooytaniitiin hin jiraatan koree kun akkana baataniitiin hin caalbaasiin eegalla. Haga ittiin eegallu ammoo ammuma isinii hin qophooytii hunduu qophiidha. Magaalaa tamtu mo'atu. Magaalaa tamtu mo'atu. Manchester. Birmingham kennu na yarasi. Bunna. Team. Kennu na jira ni galana. Caalbaasii itti seenaa jira babbaa haya. Magaalota lama qofa maqaan dhaamaa jira. Haala kanatti baay'ee caalbaasii I think akka na fakkaatutti Manchestaan mo'ata na fakkaate haala jiru kanatti. Eessarra? London nun dandeettan jedhaa jira caalbaasii kanarratti. Eenyummaanuu nu duran dhaabbatuu jedhaa jira London. London starting godhaa kun. Starti gochuudhaaf korojoon caalbaasii qophaa'ee jira. Isin dura jira korojoon dagii ka'umsa keenya isinitti himna. Ka'umsa eegeetti himne booddee waan amma jettan korojoo keessa buustanii haala saniin deema caalbaasichi. Dhageettaniimi ka'umsa eegalaa. Ka'umsa caalbaasii isinii himna 500 jedhan. Ka'umsi caalbaasii 500 jedhan 500 pound. 500 pound. Bukisu Birmingham maal jedha? Bunna maal jedha? Warroonni koree bakka jirtan hundoonni marra keessa deemtanii namni jedhe jechuu asitti waan nuuf. Leeds United 650 nana kakaachi bira eenyu jira Leeds bira Leeds United 650 gochu achi nana Scotland 7 hin kenninu jedhaa jira. Beri iskan kau.
Liverpool dhibba saddeet. Liverpool dhibba saddeet. Bradford dhibba saddeetiif shantam. Bradford dhibba saddeetiif shantam. Dhibba saddeetiif shantama Bradford. No, Bradford. Bradford. Yeah. Dhibba saddeetiif shantama. Bradford ही कहते ना? Like Bradford dhibba saddeetiif shantama. warri waa irratti dabaltan korojoon caalbaasii isin bira jira warri caalbaasii kana yeroo hin fudhanna jettan waan ittiin tajaarrattan san as keessa nuu buuftan galatooma kana keessa nuu buusa akkasitti deemna amma Bradford 50 irra dabale dhibba saddeetiif 50 naa kennaa jedha magaalaa maraa anatu tala Bradford tokko hin kenninaa mila hin kennina Bradford Toko Bradford Yemen Hama ambo kuma Toko ingelo bila nadek kuma Toko bila nadek warri karaa harkaa qabdaatan illee maashinni nu bira jira kakuma tokko bira dhaq warri karaan barbaadutti jira maashina naa fida kuma tokko kafalee ana fudhatee dhaa kenninuufi maashina fitiif Yemen tu nu keessa jira adda ila Yemeniin osoo namni Yemen izin Yemen tarka Komando. Enjuru ya kumaaf shantaman dubartoota si komando. Dubartoonni si komando nun dandeettan jedha taaka. Dubartoonni si komando taaka. Haala kaayuufi. Ila garana haala kaayin jedhaa jirani koye. Ila kaayin jedhani. Nagayatti dubartoota si komando. dubartoota si kenninu itti kabajaa jirani haa kenninuufi lakki garana koy jedhaa jirani ima eegaa irra magaalaan Liverpool illee Birmingham Bradford Birmingham Cairo, Birmingham Bunna, aja ni movie. Laki je dani mereka, mal je tan.
galla. Aha. Komando, dubartoota si komando dura nam tokko hojjechuu hojjechaa jiran kan fakkaate. Kumaaf shantama. Ana sii fidaa goon. Oh, waan ajaa'ibaatu barana jira. Maaltu jira kun? Birmingham bunna akka bunnaatti akka bunnaa 1,100 jedha. Hamileen hin jiru. Hamilee kennaafi. Birminghaamiin kun gad hin dhiisu jedhaa jira. Bunnaan gad hin dhiisu. Bunnaatiin 1,100. Ejjoo nama fakkaatu haala ta'uu mi? Anda jedhanii Birmingham irraa iyyuu akka Birmingham akka Dubartoonni si komando ammallee jedhu fuudhaa jiranii. dandeenire qeerroo Birmingham danda'e natti fakkaata. Birmingham takka bunnaatiin takka. Naa'uuf dubartoonni si komando mari'achuu jiranii. Naa'uuf bareeda jira. Warri mari'annaa jedhan dubartoonni. Ofirra caqafna. Ufirra caqasaa jira. Ayyee. Birmingham qeerroo takka bunna Birmingham bunnaatiin takka nu lakkaan jedhaa jira namoonni hin dorgomu. Lakkoofne haa kenninuufi. Yoo lakkoo maa galachuun jedhan jedhani. Dubartoonni biraa hin jirtan dubartoonni sochii dubartoota. Ani osoo ganda keenyatti galee osoo galee am happy. Akka malee gammadaan. Birmingham shantama edaan dubartoonni si komandoo. Numatu harka hayyicharraa fudhataa nu biran taruu bunnaan nu haa eebbisu jedhan. Dubartoonni komando takka. Masjidni Al-Bidayah untuk positif balaman. Masjidni Al-Bidayah untuk covid. Ruku fudata aja. Namun ruku lah barari sesuatu bisa apa yuti. Masjid dura namni dhaabatu jira aree bada. Sedang jira. Ani beeku. Namni dhufe maltu ka. Lebih baik berapa nanti wajib hiburan.
qabatu hin jiru. Qoy masgidaa kenni masgida tokko Al-Hidayah Mosque Koy halal mal itu pada wan Untuk kopi di pasadi. Di pasadi di Santa Mafoto tadi. Dubartoota sikkoo mandooti. dubartoota sikkoo mandoo hagana ifaajanii osoo arginu akka nurraa hin deemne itti dabalan Kana biraatti illee deeggarsa qabanii. Dubartoota. Kita Quran santi hagarani Quran mahagarani ti gara birati adu bi mu jedhan dubartoonni sikkoo mandoo masjida Quran taban jedhanii takka abboo ifaajee qabanii kennii horii kun Takka dubartoota sikkoo mandooti. Takka. Lama. oh dubar Dubartoota sikkoo mandootii 1,350 lama dubartoota sikkoo mandoo. Okay, dubartoota Oi, ilaasi diidama itti dabale jedha diidama itti dabale jedha Al-Hidayah Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah kan ya. Untuk kopi di pasadi itu pertama. Taka. Taka. Masih cukup dia marah mu diidama Salim Australia Ibra. Salim Omar Australia Ibra. Kuma bidippa afuri na tugate akitinga na. Ayo deh. Taka kuma bidippa afuri. La si komen dalam deh. lama nangai ni koy lama nangai lama nangai ha Untuk kopi pahuri teman dubartoota sikkoo mandoo. Taka. Untuk kopi pahuri di teman. Tahu Australia. Taka.
Amalal dalbazi baru ejra shanta malin enta banu ibba tamanala ibba ni tamni kumpa kobi ibba abu shanta man dubartosi komando taaka ila garan lama osoo jedhin abboo dubartoota si komandoo tana kenninu ifaa jedhu qabani dubartoota si komandooti kenninu dubartoota si komandootiif taakka kan jedhaa jiranii lagarana sagantaan caalbaasii akkuma itti fufeetti amma laal gara xumuraa deemaa jirra akkasumatti beekaa isin martinu bunnaan nawaamee jirame ibba anta banna jira ibba shanta manta karakka baram shantaman kee ballo kana booda dhibba bunnaatiin illee gad hin dhiisu jedhaa jira bunnaan gad hin dhiisu jedha tokkoof dhibba afurii shantama dubartoota biradfoortiin bira naa gahime warri biradfoortii maal jedhu taakka dubartoota komandootiif maal jette na dubartoota komandoo taakka ila garana kumaaf dhibba afuriif shantama irra jirtaani irra jire bunnaan Birmingham tiim bunnaa Birmingham dhibba dabalee naa kennaa ana galataa amilee hin jiru Birmingham taakka hayyee lama hajeeruuf lama hajeeruuf lama hajeeruuf bunnaatiin kitaabee ni fuudhu kan bona kitaabee ni fuudhu waan shakkama waan diidama waan shanii waan kiriidhiifne gara suuraa deemaa jira deemaa shan qofa qabna keessa naamu shantam hin jiru dhibba anta bataa jirra dhibba ila Abdallah yes garan wajibna dubartoota si komandootiif jedhanii argeeroo garana dhiba tokkorratti kuma tokkoofi dhibba jahaaf kenne dhibba jahaaf shantama dubartoota si komandootiif dhibba jahaaf kuma tokkoof dhibba jahaaf shantama dubartoonni si komandootiif dubartoota si komandootiif tokko lama dibaalee hin jiru kuma dhibba jahaaf shantama tokko dafi yeroo qabu ijoolleen harannaa bullu osoo harannaa bullu kun tokkoo fi dhibba torbaa fi shantamaan nutu barataanii jedhan harannaa bullu fuudhee daa'imman yaa harannaa bullu kuma tokkoof dhibba torbaaf shantama harannaa bullu dargaggoota harannaa bullu kun tokkoo fi dhibba torbaa fi shantama kuma tokkoof dhibba torbaaf shantama taakka lama
Adesso. Namni dorgomuun hin jiru takka. Harana bulu. Harana bulu kabur dua tos tuhe. Harana bulu mana yang dorgete? Dua tos tuhe yang kain cara berada. Harana bulu takka. Lama. Ito ya bundan. Bundan ito ya dalam. Harana bulu bundan lah. Mai ya bundan. Tipa toko, kuma toko di. Tipa sate di apa guna taka. Apa kana bola jalbasi di palamaga di jiro. Taka. Di palamaga di jiro. Nabi kana bola di palinda malayero di jiro. Tipa amana di jiro. Guna taka. Taka guna. Di palamaga di jiro kana bola taka. Lama, 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 lama. Oh, ini apa lah? Oldam penu, kumana mana? Oldam kumana? Oldam kumana? Kumana? Oldam. Saka oldam. Lama. Oldam itena. Ada baka. Lama. Masih ada hidayah, nabi itu bisa apa? Kota bisa bisa. Wan jadi orang tu begitu. Lama, kita lama masih ada hidayah. Taka. Hidayah orang mau tapi kerana ada taka. Hidayah. Hidayah itu biasa kalau tu mana ni berjalan itu bisa apa hujan. Ada lubi. Lubi ayat ini lubi lah, lubi bisa. Hidayah jadi bisa. Taka hidayah. Lama. Aye, aida apa itu? Taka. Bebo aida itu sudah. Lama. Lama. Kuda lama hidayah. Hidayah nabi dorgomu itu lama. Saja hidayah. Mau bukan lagi? Ada lagi yang ini. Ini mana kalau masih dua je lah. Alidan kerana aru. Alidan dua kitab aisan naga. Warroni bakabun al-hidayah. Bakabut al-hidayah kitaba. Albasi dafni ate duftani akka waltajir abudatan kabajani simbe simna al-hidayah. Hidayah masjid. Al-hidayah mosque ka duftani te. Arba ichaban huate hamileda. Al-hidayah bagamil koy tanjannan. Al-hidayah. Bagamil koy tanjannan al-hidayah galatoma. Bagagamatan. Bagagamatan al-hidayah. Bagagamatan al-hidayah. Oh. Al-hidayah enggak punya dah. Enggak boleh. Enggak boleh al-hidayah. Banakai sarip digalen. Wanda kayu dok memakai sarip digalen itu. Al-hidayah memakai sarip digalen. Al-hidayah kan memakai mana tu galewat. Wow. Hamile al-hidayah, hamile kenapa al-hidayah? Al-hidayah mus. Al-hidayah amile al-hidayah amile dana kisah kita melebih jadi al-hidayah gara al-hidayah aku isan kita bicara buat tadi gara wal tadi dia berarti
Al-Hidayah Masjid. Namni martu, namni sinjadille, ini cidu bisa. Amile jiru. Amile jiru. Galatoma bisa. Thank you, Galatoma. Hamileedhaan gara madrakiisa gara teessuma isaanii nuusi badda. Amma sagantaan keenya akkuma tifootti jira. Sagantaan keenya kan itti aanu amma signeecharii warroonni barbaadan. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Amma sagantaan kan signeechariiti. Mallattoo wajjin namoonni barbaadan warroonni tikeeta as biraan jiru laayinni gara dhumaa irraan garasiin gara harka mirgaatiin jira ta'u garas malee laayinni gara biraatiin hin danda'amu. Kan signeecharii 100 tikeeta asii irra hiriira warri sikuritii naannawa kana bira kan dabarre yoo tura yoo tura hin geenye yoo dursa warri signeecharii 100 hiriira. Haala waan gootan amma ka goonu nama saayinii waliin paawundii 100 kaffalu barbaanne. Saayin laal karaa kanaan dhuftanii achirraa saayinii ka'ee isin kenname. Namni paawundii saayinii barbaanne isin laayina kana. Warri kun ta'ati kun egaa paawundii 100 saayinii waliin. Warri paawundii mee yeroo tokko bakka nuu deebi'aa dhiifama waliin dhiifama warra galmaa'ee jira warra galmaa'ee isa waamnee warra galmaa'ee geeggesinee warra dhibbaa finnee warra itti aanu seennaa dhiifama nuu godha bakka nuu deebi'aa daqiiquma takka namni galmooftaan karaa kana maqaa keessanii waamamaa koota namni galmooftaan laayina kana naa qabadhaa namni galmooftanii paawundii 100 kaffatan. أنا بريدة Survive ticket अभी रिको to survive. Yo. Isununda yunga tita kitamni isununda yunga namni tikeetii fudhatee asii mallattee mataa rakkoo qabu hunda mataa keessanii nuna mataa illee gaha kitamta kan signeecharii warri tikeetti qabdan hiriira koota warri tikeetti saayinii waliin paawundii akka jagan hiriira na jala koota warri tikeetti qabdan karaa kana naa baasu warri tikeetti qabdan warri kuntaa warri tikeetti qabdan maqaa keessan galmeessitan asin hiriira.
Dhiifama wajjin fuuldura kanaa bee xiqqoo isii fuuldura kanaa dhiisaatii hiriirri warra signeecharii qofa. Hiriirri warra mallattoo barbaaduu qofa ammaaf kan keessummeessaa jiru. Dhiifama wajjin fuuldura kanaa mee bakka nuu qabadhaa. Fuuldura kanaa bakka nuu qabadhaa. Bakka nuu qabadhaa please. Warri signeecharii dhibanii baanii asii hiriira kana yoo keessa. Signeecharii dhibanii baanii yoo hojjetu yoo jiraatan mutaa kabajaadha. Asirree tikee asii fudhatanii nama tokko qofa barbaada abbaa tikee tokko qofa barbaada jala kan gadee kun ofirraa beela. Sukuriitiin asirratti garagaratti nutu qaba. Fuuldura kanaalee bituu kanaalee nama feelu. Bituu kanaalee nama feelu. Bituu kanaalee nama feelu. Tikeen ni jira. Signeecharii dhibanii baanii nama hiriira fe'a. Leva de cara leve coisi, olha de quem tá te ligando no navio. Leva aí to apa tayo de jaga kan please. Lain to mera rasi pae. Lain to please. Wala ni security में Obolewan, मेरी बोले हम रूल नहीं आकर टेम्पो साथी होते लागू पाने करे मैं गाड़ी में सी गाड़ी लावा सेवा लावा प्लीज मैं जलासी का प्लीज ना तो लोग को जलासी का मैं राजी का प्लीज और इस वीक के बनाना की ना से साले तुम्हारा मैं बोला था ये किताब में मैंने तेरे गुरु ही आये जो बेच रहा बच्चा को साजी चीज बनी हुई है किताब में मैंने तेरे गुरु का योग किताब में मैं मालूम कर दी इन्हीं का बता प्लीज आई किताब लाल जरा जालाला सिंगापुर जालाला इंगापुर जालाला इंगापुर वरकाजी को बर्बाद गरा कैसा मिलेगा प्लीज Obolewan, gara duga sih kasih tiket ni kena manjuru sih kagak duga please. Beres sih tiket ni kena manjuru guys. Bakal ada please. Ya security message ya. Yes. Usi kagak di rumah jilane sampai udah ber. जालाला किताब इंगा बुद्धिफ का वो अकते और फिर आर्गी तारा लाल 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 जालाला किताब हिंगा बुद्धिफ का वो हुंडू वालचिंके बिथा चुती जरा तुम्हारे का ये रहता नहीं हुंडी कैरो दिल्ली से काफी सिनिबिरू ना लेना ताप इंटर कभी ना दीता एटर में तो दिल्ली से निकाल ना लेना प्लीज Yo, please, kabaltina sina batera nebi amet nuta alto.
obboleewwan mee laayina kana nuu taa'e rakkoon qabu. Obboleewwan mee bakka kana please. Guys, indaba. Easy bas. Lisa. Kalas Lisa. Yo, dema beba kata please. Bakka nu qabada. Bakka nu qabada yo. Nanti konusi ka please. Yo, tim tiketa dema kesa kala. Dema kala kasi. Sinter sinter. Please, Luta kebajaran, please. Kita bawa ke sini, tapi di sini kita bawa ke sini terkadang di sini binata, please. Tiket apa, please? Kita bawa ke sini kan nama gaya kata bawa ke sini tapi di sini itu buat dia acara. Buat dia. Nanti kita ada. Lu di sini aja, marah di sini aja buat dia. Lu jadi apa nih kau? Umat dari apa?
indalagu namoonni kaashii qabne kan maashinii alaga jira kaardii sababa intarneet attifamaaf waan dalagaa jireefi hiriira keessa warri kaashii qabdan qofaasin hiriiraati akkuma as biraa xumuramee nama tokko please namoonni kaardiidhaan as fuuldura kaardii fayyan jiraate kaashii maashinii alaga jira asuma ala jira gara asxaa kan akkana odeeffannoo argatan. Namoonni kaashii barbaadan kaashii maashinii asirra jira please kaashii maashinii asirra jira fudhachuu dandeessu yookiin hiriyoota keessan irraa fudhadha waliif daawwatan godha. Neetwoorkiin baay'ee puura neetwoorkiin baay'ee dadhabaadha konnekshinii baay'ee fudhachuu hin dandeenye dura isinii salphaa godhuu barbaadeefi ammaaf only cash. Yo, Malako. warri dubartoota nama gamana sinifinna warri saayiniin barbaadan gamana sinifinna saayiniin paawundii warri barbaadan nama gamana sinifinna bakkuma teettan sanii namni tokko tokkoon kaatanii asii fudhattanii gamana dhuftan karaan sun akka malee biizii waan ta'eef argachuu hin dandeettanii. Ali, har'a guyyaa kitaaba hin gaabbuuti. Mee gammachuu akkamii si dhagahame akkana? Yaa. Ayyee.
maal fa'a jedhamee kitaaba hin gaabbuu keessatti akkama hin dubbisne maal fa'a keessatti argate yaadda. Tilmaama keetiin waa'ee qabsoo Oromoo keessatti waa'ee qeerroo Oromoo adeemsa qeerroo Oromoo keessaa maal fa'a yaadatta maal fa'a keessatti argita fakkeenyaaf. Namoota qola isaa laalanii qeeqaniifoo maal jetta warra qola isaa qofa laalanii qeeqan. Amna. Come on. Kitaaba hin gaabuute har'a guyyaa kitaaba hin gaabuute maamuna. Akkamii gammachuu akkamii si dhagabe gaa rabbiin guyyaa kanaan nu ga'ee kun warra guyyaa eebba kitaaba kanaati UK jirra Manchester akkamii argite qophii. Cabbii. Yeah. Ulfaadhu iyyaamamee jira. warri dubartii warri kitaaba barbaadan gamanatti wannaa gootanii saayinisi wargala dhabuu dandeettan gamanatti warra kanarraa fudhatanii. Akkuma argitan gaa UK keessatti namni manatti nafne qeerroo manatti nafne qarreen manatti nafne gaa baay'ee guyyaa bareedaa guyyaa cabbiin jiru sanuu guyyaa akka malee qilleensi isaa bareedaa hin ta'iniin akkatti jaalala hayyuu keenyaaf qaban akkanatti agarsiisanii jiranii uummanni keenya iddoo haa galatoomanii baay'ee nuuf guyyaa gammachuu guyyaa addaati. Harisa Zadri Yamura Mata Bamaria Mutadu Kada Bamaria Mera Dorachan Matachu Osaki Sela Chuma Dubartoonni keenya as biraanii hawwaliin fi daa'imman illee yoo kan jiraatan taate maksimam nama 3-4 maksimam nama 5 kan hin caalleen
nama lamatu as bira jira signeecharii qofa paawundii 100 ka signeecharii qofa jechuudha. So signeechariin isin warroon signeecharii normal piraayisii irraa isin jalaa fixuu danda'an warroonni gaafii akkasii gaafataniif rispoonsibilitiin fudhannu gara dhumachuutti deemaa jira signeechariidhaan waan ta'eef ammaaf ka keessummeessaa jirru signeecharii qofa paawundii 100 kanaa walii as bira warroonni dhiiraa as bira gara mirgaatiin jechuudha. Asbiratti please signeechara 100 qofatu hiriira. Saniin ala kaash maashiniin ala jira please. Kaama keessummeessaa jira warroota signeecharii qofa tikeeta isinii kennuu danda'an. Tikeenni ka signeecharii qofatu asitti reediidha amma. Tikeenni gatii normaal piraayisii jiru amma. Naannoo kana warroonni jirtan please nutaa as bira warroonni jirtan nutaa please warroota security bira achi ammas warroota ta'an akka nama argine biraa jirtanii please warroonni kaameraa godhan laayivii dhabuu jira please naannoo kana warroonni jirtan illee gara keessumaa keessatti please. አልዘዘርም የሚለው መጽሐፍ በአማርኛ ተዘጋጅቷል። የምትፈልጉ በመጽሐፍ ፊታችሁ ዛሬ መውሰድ ትችላላችሁ። ilaalte agam itti gammad waaw qophii baay'ee bareedaa fi qophii baay'een eegamini ispeeshaalii haala weezarii jiruun kaansil ta'a jedhee namni hedduun yaadee tureyyuu garuu weezarri kun akkuma jirutti ta'ee uummanni haalan eegamne olitti baay'inaan dhufe moola mara guute is very crowded uummata 3,000 olitti tilmaamuutti hafee UK keessatti iyyuu namni hin hafne jechuudha. akkami gammachuun kan kee maal fakkaata? Gammachuu baay'ee bareedaadha baay'ee itti gammannee jirra hingaabbuun as dhufee UK magaalaa Manchester. Bitatteerta kitaaba? Kitaaba bitannee jirra garuu sigaleetiin ammallee asitti illee kaafu waan jiruuf namoonni hadhatti carraa bitachuu hin argatin dhufee yeroo biraa bitatuu hin danda'a akkasumas koree warra kana qopheessan kara keessaatiin dhufee gaafatee kitaabni hadha qofa hin gurguramu wallaan irratti illee gurgurama akkasumas illee qaamaan illee gurgurama Manchester irratti akkasumas magaalaa guguddaa garaagaraa irratti. Eessarraa dhufte? Ani Liisirraa dhufe. Liisirraa dhufte. Akkami deeggarsa paartii wayii qabda ammoo wayii waa deeggarta namni hedduun kitaaba kana bitachuuf ka dhufees jira ka ilaalcha paartii qabatee dhufees jira paartii deeggartuu qabda. Ani deeggara paartii badhaadhinaati. An badhaadhina deeggara. Laakiin obboleessi keenya Jawaar asitti nu yaamee nama paartii marayyuu deeggaru asitti yaamee gaaffii deebii qabdan kottaa gaafadhaa jedheetiin oopin gaaffii deebii oopinii waan nu godheef akkasumatti Jawaariin bira dhuftanii gaaffii qabdan gaafachuudhaaf dhaaba kamiyyuu deeggaruu isa Jawaariin deeggaruu isin barbaachisu dhaaba kamirraayyuu dhuftanii Jawaariin gaaffii qabdan gaafachuu hin dandeettanii bifa saniin anillee akka nama deeggara badhaadhinaa tokkotti gaaffii qabu marayyuu Jawaariin gaafachuudhaaf asitti argame ammallee deeggara dhaaba kamiitu ta'uu isin barbaachisu kitaaba isaa bittanii dubbisuudhaaf badhaadhina deeggara laakiin asitti argame kitaaba Jawaar bitachuudhaaf akkasumas paartii badhaadhinaa deeggartus kitaaba isaa bitachuu fi yaada isaa dhaggeeffachuudhaaf wanni sagantaa kanarraa si hambisee hin jiru jechuudha.
paartii kamiyyuu deeggaruudhaaf sagantaa jawaarraa wanni isin hambisu hin jiru. Dhaaba Oromoo kamiyyuu deeggaruu dandeettanii dhaabni wanta jawaa dhufu dhuftanii gaafii barbaaddan gaafachuu dandeettanii maybe isattu convince godhaa maybe isattu isa convince godhaa. Kanaafiyyuu dhaaba kamiyyuu deeggaruun kitaaba isaa dubbisuu qophii isaa irraa argamu irratti isin daangessuu jechuudha. Duula wanni jettee jiraate dhumarratti wannan jedhu hin gaabbuun Maanchistariin keessatti argama koottaa bitadhaa Maanchistariin keessatti argamna Great Manchester Bolton keessatti argamna kitaabni hadha hin dhumatu yoo hadha carraa bitachuu hin argatin iyyuu akkasumatti Manchester irratti dhuftanii qaamaan koreerraa yookiin immoo online irraa argachuu hin dandeettanii dhaaba kamiyyuu deeggartan kitaaba isaa dubbisuu wanni isin daangessu hin jiru warri dhaaba kamiyyuu deeggartan koottaa kitaaba isaa bitadhaa isin hin jenna galatooma. Ulfaadha atilee ulfaadhu fayyaa argadhu namoota yaada qabanirra akkuma ati argitu kana karaa feesbuukii Joor Muhammadiin Dabraa irra sagantaani namoota biraatis namoota yaada qaban dubartoonni jiru dargaggoonni hedduu jiranii namoota yaada adda addaa qabanii yaada irraa fuudhu jira atilee ulfaadhu yaada bareedaa paartii badhaadhinaa deeggartaa akkasuma immoo jarraa ulfaadhu egaa namoota hedduu tokkuma argaa jirtan as keessa jira nama yaada qaban hundumaayyuu yaada irraa fuuna. Obboleessa keenya tokkoon na cinaa jira. Ayyee obboleessa keenya. Maqaan kiyya warra kaasitti argamneef maqaan kiyya Ibrahim Umar jedhama warra kaasitti argamneef paartii kam jettu? Ani paartii badhaadhinaa deeggara. Atillee isa wajjin dhuftanii jechuudha. Walumaan dhufne garuu paartii badhaadhinaa deeggara jawaariin ammoo hin jaalanna waliin dhaabbanna adeemsi isaa kun ammoo bareeda. Kanaaf eebba kitaaba. Magaalaa kamirraa dhufteetti UK magaalaa kam? Ani magaalaa Manchester asumarraa dhufe. Ati Manchester. Manchester ittiin moo. Kitaaba argatteerta bitatteerta? Kitaaba hin bitanne laayinni dheeraa waan ta'eef kitaabni baay'ee qaala'uu mala jennee gara duubaa warrummaa keessummaadhaaf dhiifne jechuudha. Kitaaba kana keessatti wanti ani hin argaa hin eega jettee mataa kan kee keessatti fakkeenyaaf qabsoon Oromoo kun bu'aa baay'ee hedduu qaba. An fakkeenyaaf amma waan akka mataa keetti eegu keessa guyyaa irreecha Oromoon dhumattisan achi namni gaafa namni 700 waraana argitee yaadi yookiin ammoo addawaayii jedhamuun dhumate guyyaa san achi keessatti ni argaa laata jedhee waa yaadu qaba. Guyyaa daawun wayyaanee jedhan sana jechuudha. Mee ati akka dhuunfaa keetitti kitaaba kana keessatti osoo waan akkanaa achi keessa barraa'ee jiraatee seenaadhaaf taa'e jettee wanni ati sammuu kan kee keessatti barreessitee qabdu wanni ati qabsoo Oromoo kana keessatti waan hin daganne waan yaadattu. Wanni ati kitaaba kana keessa ammoo eeydu maaliin? Dhugaa dubbachuuf amma kitaaba kana akka silaa hin dubbifne beekta. Garuu akka argutti kitaaba kana keessatti wanti inni expect godhee hin arga jedhee ani yaadu tokkoffaa adeemsa qabsoo Oromoo waggaa 6 darban keessa akkaataa jawaaritti Oromoo sii galee qilleensa Oromoo itti bilisoomsee argitee dachee Oromoo san cilancila bilisummaa atilis yeroo waggaa takkaafillee taatu arginee gammachuu guddaa hawaasni keenya gammadee ture. So sanillee keessatti argire lammaffaa ammoo akkaataa argitee qabsaa'onni Oromoo waggoota 6 kana keessatti dhuman fakkeenyaaf akka itti hidhaman Jawaar hidhamuu Jawaarfaa Baqqalaa Garbaafaa fi warroota saayibban isaa hedduu akkasuma ammoo ajjeechaa Haacaaluullee waan tokko waan tuttu kunatti fakkaata kitaabni of keessatti jechuudha. Ammoo itti aansuudhaan waan of dura Oromoo waan tarerraa barree qabsoon kuni ammallee yoo qabsoonni bilisummaa yoo dhufte ammallee sii galee of duuba deebiin hin dhabamtu sii galee wanti muluunu murteessaadha. Of duuba deemuu murteessaadha. Murteessaa osoo hin ta'in hin dhabamu hin beekamu you never know yookaan deemnee ammallee of duuba deemna waan ta'eef kanaafuu waan sansaniifillee Jawaar amma qabsoon inni deemaanii fi jiru. Waan tarerraa deematee waan bilaan godhee akkasitti deemaa jira waan ta'eef ani akka kiyyatti sii galee. Kana booda waan duuba deemnu natti hin fakkaatu. Ulfaadhu galatoomii yaada dhumarratti akka yaadaatti wanni jettu yoo jiraate yaada akka yaadaatti wanni ati uummata keenya daawwataa jirtu jettoo jiraate. Carraa kanatti fayyadamu uummata kiyya isin jaalanna Oromoodha Oromoon galaana galaanni isinillee jaalannaa Jawaar isinillee warri galaana akkasitti isinillee atillee galaana namnillee firoomsaan kunillee Jawaarii boruuti jajjabeeffadhaa isallee. Thank you so much. Nama yaada qabanii yaada irraa fuudhaa isin biraan gaa namoota gammachuu isaanii ibsachuu barbaadan akkuma argitan nama yaada ammas nama sagantaa kana asumatti hirmaannaadhaaf as dhufe dubartoota keessatti akkam nagaa jirta asii xixiqqoo isii akka kaameraa kan mul'atutti maqaan kan kennu. Maqaan kiyya Rahmaa jedhama. Rahmaa akkamii qophii har'aa qophii kitaaba hin gaabbuurra jirra sagantaa baay'ee guddaa fi bareedaarra jirra akkamii argite sagantaa kana? Baay'ee sagantaa bareedaa sagantaa namatti tolu baay'ee hedduu gammannee jirra. Eessarraa dhufte? Aniin London irraa dhufe. Deemsa sa'aatii meeqa?
deemsa sa'aatii afurii fi hafa. waan qabsoo Oromoo kana keessatti kitaaba kana keessatti hin argaa waan akkanaa kitaaba kana keessatti eega jettee waan qabdu qabda sammuu kan kee keessatti fakkeenyaaf bu'aa bahii qabsoo Oromoo kana keessatti waa hedduu ta'ame akkuma tuu beektu Jawaar hidhamuun Hacaaluun fa'aa ajjeefamuun ammas namni hedduun mana hidhaa duuduun qeerroon hedduun ajjeefamuun waan akkanaa kanaa ture. Wanti ati sammuu kan kee keessatti yaadattu wanti akkanaa kitaaba kana keessatti osoo mul'ate yookiin osoo barraa'ee jiraatee seenaadhaaf taa'e wanti ati jettu maaltu jira? Ani kitaaba kana keessatti waan hedduu eegaa because dhaloonni keenya hedduun ka armaan dura kufee hedduu jira qeerroonni waan hedduu ta'anii jiranii biyya keessatti kitaaba kana keessatti seenaa akka Hacaaluu Hundeessaa fa'aa irratti dabran waan kana fa'aa keessatti argaa jedheetii yaada'an waan ta'ee dabreessanii waan nu manaa bata'e as keessatti waan hedduu arga jedheetii yaada. Dhaloota keenya ka dhufuus dhaloota qubeetiifis akka seenaa ta'a jedheeti yaada akka yeroo duraatiif kitaaba afaan Oromoo harkuufis harkaan qabatuufis bitadheetiin hin jiraami ka waa'ee qabsoo seenaa Oromoo yeroo duraatiif kana waan ta'eef waan hedduu keessatti baranna jedhee yaada. Amma laayivii feesbuukii Jawaar Mohammadiin dabraa jira ammaan tana laayivii irra jirti uummata Oromootiin maal dhaamte fuula kan kee gara kaameraa. Ummata Oromooti wannaan dhaamu qabsoo qeerroon irratti cabsanii fuulduratti akka itti deemanii fi namni nu jiru liidari keenya Jawaar waan ta'eef jala deemnee namni nu qabnu Jawaari jala deemnee caqasuu oduu garanaa garas guuruu azoon ta'ini Jawaar nama qeerroo biyya tana sochoosaa jiru ummanni nama jala jiru kanaafiyyuu tokko taane Jawaariin jala akka deemnu jedha sanuma. Rakkoo siyaasaa biyya keenya keessatti deemaa jiru hidhaa ajjeechaa saamicha rakkoo milishaan har'a manatti nama galchuun yaaddoodha kunoo akkamitti ilaalta waan rakkoo biyya keessaa kana tilleen faamilii biyyaa qabda obboleeyyantu biyya jira Oromoon hundi obboleeyyan keeti rakkoo biyya keessa deemaa jiru kanaaf furmaanni maa inni jette? Rakkoon biyya keenya keessa numa jira guyyaa adiidhaan dhufanii mana si gorra'uu argitee jirta basma aam jedhanii qeerroo keenya akkatti gorra'aa jiru dhaloota keenya argite kanaafiyyuu rakkoo biyya keessa jiru takka lama jedhamee waan ibsamuu miti daa'imni ganna 9 ka itti du'aa jiru rakkoon biyya keenya keessa anaa miti ijoolleen xiqqishuun waggaa 5 ni beekti amma waa'ee rakkoo biyya keessa jiru yoo ati gaafatte jechuudha maalirraa gaafata kan waan hedduu nama gaddisiisu wanni biyya keessa jiru bilisoomne jennee yeroo silaa itti gammannutti azoo namni nu dura jiru nama Oromoo jennee jala deemnee harka rukunnuu fi ilmaan teenya fixaa hiriyoota teenya ilmaan teenya fixaa qeerroo teenya muraa fixaa abbootii teenya mana dhufanii tumanii haadholee teenya akkas godhaa jiranii maaltu hafe? Abshir Rahma ulfaadhu galatoomi. Sagantaa bareedaadhaati illee irratti argamtee jirta fayyaa gaarii nagaatti siyaasa. Please, jidduu kanarra warra tikeeta fudhatanii duuba mallatteeffatanii deebi'an keessarra kararraa jalaa bora. Hiriira yoo feetan gara sirraan hiriira please. Kararraa ta'amee tokko. Jidduu irra walii jirtan please. Namoota asiin deebi'an karaatti dhufu jirtan. Sagalee nu waraabate. Yoo nama ani nyaatee jira beektaa nama keessa deemee nama yaada qabu yoo jiraate fidee haasofsiisa. Kana qabadhu kan suubaan deema.
خلاص كاميرا عندي أبشر.
Jiddu kana dubana me please. Jiddu kana dubana kitte kana keessa dubana. Kitte kana keessa dubana tok. Namni foto kaasas bira waan jiruuf namni bira achi dhufuun barbaachisu. Ammas kitaabni gara xumuraatti deemuu jira signeecharii warri barbaadan kaashiidhaan kaash maashinii ala jira fudhadhaatii kottaa reedisaa please. Asumaan ka warra afaan amaaraallee osoo inni mala teessireetti badhaatee akka afaan amaaraa barbaadan. Kitaabni afaan amaaraatiin jirus limitii qabna waan ta'eef please. Jiddu kanarraa mee gittee kanarraa please warroota laayina irra jirtan irratti garoonni kun gataa please. Baba. Please warroota hiriirra jiran kanaan alatti namoonni biraa ta'a please. Signature afur dibba malee shantam ninjiru kitte kana hiriirri. Warra saayinii qofatu jidduu kanarra dhaabata. Signature dibba qofatu kitte kanarra dhaabata. Kaardi namaaf nu dalagaan jiru kaash maashinii alaan jira fudhachuu dandeessu.
Sigreetarii warroonni barbaadan mallattoodhaan haa waliin garanaan warroonni dhiiraa garanaan. Banki transferiidhaanis qabnaa garuu siistamni baay'ee siloowiidha. Gara dhumaa irratti duubarraan hiriiruu dandeessu warroonni banki transfer. Kontaaktilees osoo hin taane banki transfer. Signeecharii warroonni barbaadan bank transferiinis ammas irraa'ee jira. Banki transferiidhaanis fudhachuu ni dandeessu. Asiin gara mirgaa irratti kaashii warroonni hin qabne bank transferiidhaan hiriiruu dandeettu gara duubaatiin. Signeecharii qofa warroonni signeecharii qofa bank transferii gara duubaatiin. Laayinarra. Okay, the camera. Please.
Lain kan jiru warna signature aku, warna signature aku. Kita kena lebih please, kita kena lebih aku dah kerana signature semua kita pura. Sekarang kita aluan ya devi please, tesu negara ni semua kesini dia biar. Ki warna signature aku pura cuci badan nasi jiran kali beriba. Foto.